Eeyyama keessan malee namni tokko bilbila keessan fuudhee qulfii bilbila keessanii dhaabbamuudhaaf yaalii yoo godhe bilbilli keessan nama sana harkatti iyyee nama sana sodaachisee namni sun alaa xuluun bilbila keessan akka lafa kaa'u yoo barbaadan appilikeeshinii kana gabbifadhaatti itti fayyadama. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana kan baay'een argee itti fayyadu viidiyoo kun laayik sheer gochuun afaan turaan hordofaa. Hayya daawwattoon kiyya aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala rasanii baasara tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanas sifataa asirratti ta'e koon sarchii tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee daa naa taa barreessan achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanas suuraa kan sifataa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf suuraa lutaa gadi deemtu lutaa sama deemtu namummaati. Achi booda dhumarratti qalamanii maadhaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood jetturti daawulood kan tuttanii aappii kana bilbila keessatti gabbuufatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii gabbuufatanii gara galtanii aappii kana haala kanaan baname jechuudha asirratti startii kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan lakkaa'ee hojii isaa jalqaba jechuudha aappiin. Achi booda namni tokko yoo akka tasaadhaa eeyyama keessan bilbila keessa fuudhee jechuudha yookiin banuudhaaf yaalii godhe kunoo amma haala kanaan irratti jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya haala margaa turte sanitti jechuudha namni sun gonkumayyuu bilbila keessanillee cufuu hin danda'u sagalee san dhaamsuu hin danda'u jechuudha bilbila san lafa kaa'ee fiiguu bichaadha jechuudha filannoon isaadha.